Akka seensatti filannoon adeemsa aangoon mootummaa ittiin qabatamu ta'uusaa ifa galeessa. Dimokiraasii jabanaa keessatti egaa akka sirna gadaa dabaree eeggateeti miti paartiin biyya bulchu kan aangoo qabatuuf dorgommiidhaan akka paartii akka sirna gadaatti waggaa 8 dabaree qabaa eenyutu kan itti aanee dhufu akka ta'een beekamaa sarteenitii qabaa. Kan dimokiraasii jabanaa keessatti dorgommiidha yeroo hundayyuu dorgommiidhaan beekamaa duudhaa dimokiraasiin ammayyaatti hin beekamu keessaa inni tokko filannoodha. Yeroo tokko filannoon akkuma dimokiraasii faan akka waa wal tokko ta'etti hubatama. Filannoodha bakka guddaa kennuurraan kan ka'e dimokiraasii wantoota hedduun kan ifoomu keessattuu qajeeltowwan dimokiraasii warri jedhaman kan akka olaantummaa seeraa, birmadummaa uummataa, mirga gurmaa'uu, mirga yaada ofii ibsachuu isaan kana duudhaalee kana of keessatti qabaata. Filannoon qofaa isaatti dimokiraasii ibsuu hin danda'u haa ta'uuti garuu immoo dhimma ijoodha jechuudha. Dimokiraasii keessatti filannoon bakka guddaadha qaba. Karaa itti uummanni birmadummaa isaa ibsatuu fi karaa itti aangoon qabatamu karaa nagaatiin jechuudha. Isa kana bu'uura godhanneeti jechuudha kan ilaallu. Kanaaf haala waliigalaatiif kanuma jedhee filannoon waliigala marsaa 6ffaa biyya keenyatti gaggeeffame keessatti haala kam keessatti gaggeeffame qooda fudhattoonni gahee isaanii akkamitti baataa turan kan jedhus wantoota muraasaan kaasa jechuudha. Filannoon marsaa 6ffaa bara kana gaggeeffame haala addaati. Haala addaa keessatti kan gaggeeffame haala addaa kan jechisiisu tokkoffaa filannoo marsaa 5f gaggeessinee jira biyya kana keessatti waggoottan 30tti dhiyaataniif filannoon yeroo 5 gaggeeffamee tureera kanan bara kanaatiin dura jechuudha. Filannoo sana keessatti haala akkamii keessatti akka gaggeeffame baay'eensaa seenaa fagoo miti waan ta'eef kan yaadatamudha. Amanamummaa irratti hirmaannaa irratti rakkoo adda addaatiin kan qabamee tureedha. Filannoon biyya kana keessatti gaggeeffamaa ture. Rakkoon sun deemee gara jijjiirama amma keessa jirru kanatti nu ceesisee jira. Filannoon haqa qabeessa bilisaa fi amanamummaa qabu hin gaggeeffamne kan nama jechisiisudha. Filannoon waggaa 5 gaggeeffamaa turuyyuu malee rakkoo adda addaa keessatti kan gaggeeffamaa ture kan jedhu kun waan namni baay'een irratti walii galuudha. Bara kana bifa addaatiin jechuudha. Tokkoffaa biyya kana keessatti rifoormiin gaggeeffame filannoo jalqabaati kan gaggeeffame. Haalli keessatti gaggeeffames haala addaati jechuudha. Gam tokkoon dirreen filannoo akka malee bal'achuun hin jira. Gama biraatiin immoo rakkoon akka biyyaatti nageenya wal qabatee asiif achi ka'aa turetu jira. Filannoon haala wal xaxaa kana keessatti jechuudha. Dhiibban biyya alaa haala ture keessatti kan gaggeeffame. Haala baay'ee wal xaxaa ta'ee fi amala addaa kan qabu haala rakkisaa keessatti filannoo gaggeeffamedha. Akka haala addaa kan jechisiisu keessaa walitti bu'iinsi yeroo baay'ee biyya kana keessatti walitti bu'iinsi fi ilaalchi fiixetti ba'ee atileetisa pireezidaantii kan ture yeroo ammaatti fi haala filannoon keessatti gaggeeffame keessatti haala walitti bu'iinsi ilaalcha irratti hundaa'ee fi eenyummaa irratti hundaa'e biyya kana keessa ture keessatti kan gaggeeffame. COVID-19 filannoo rakkisaa wantoota gochaa turanii fi godhan keessaa kan turedha. Dhiibban miidiyaa bifa addaa qaba jechuudha. Duratti irraa filannoowwan ammaatti gaggeeffaman irraa amalli miidiyaan qabaachaa ture amala addaati. Tokkoffaa miidiyaaleen kanaan dura xiqqoo turan televezyiinii mootummaa tokko lama irraan darbuu namni dhuunfaan akka ammaa kana hin turre amma namni dhuunfaan miidiyaa parsoneelii ta'eera yookiin gaazexeessaa ta'eera. Sooshaal miidiyaan hawaasaan bal'aatu jira. Feesbuukii dabalatee, Tiwiitarii wantoota biroo, Yuutuubii dabalatee miidiyaan televezyiiniin dhuunfaadhaa fi kan mootummaa hedduutu jira. Miidiyaaleen biyya alaa fi biyya keessaa guutummaatti aksesii qabu. Haala kana keessatti dhimmoota siyaasaa ho'isuudhaan gara fedhanitti oofuudhaanis wantoota jajjabaatu ture jechuudha. Hundaa ol immoo amalli paartilee mataansaa kan duriirraa adda jechuun hin danda'ama.
paartileen biyya kana keessatti seenaa keessatti durii kaasanii hundaa'an 1960moota keessaa kaasanii hundaa'an filannoo kana keessatti qooda fudhataniiru jechuudha. Akka yaapaa dabalatee jechuudha. Paartileen durii kaasanii turan qooda fudhachuudhaaf karaan banaa tureera jechuudha. Paartileen akka waggaa 40-50tti dhiyaatan paartileen akka ABO akka qooda keessatti fudhataniif carraan tureera jechuudha. Biyya keessa turan jechuudha kan filannoowwan kanarraa keessatti hirmaatanii hin beekne akka hirmaataniif biyya keessas turan waan ta'eef inni kun hundiyyuu haala addaati amala addaati filannoo bara kana gaggeeffame jechuudha. Kan biraa olaantummaan seeraa iddoo adda addaatti rakkoo keessa galee haala ture keessatti kan gaggeeffame. Ololli lola fakkaatu asiif achi deemati kan ture haala walxaxaa kana hunda keessatti jechuudha. Dhiibbaan alaas akkasuma dhimmoota hidha baay'ee wal qabatanii dhiibbaan alaa dhiibbaan miidiyaa alaa biyyoota alaa baay'ee guddaa ture jechuudha. Filannoon kun gaggeeffamuu hin qabu karaa jedhuun dhiibbaa adda addaa keessatti filannoo gaggeeffame jechuudha. Dhiibbaa fi amalli addaa kun otoo jiruu garuu filannoowwan iddoo garagaraatti biyyoota garagaraatti biyya diiganiiru walitti bu'iinsa adda addaa uumanii jiran. Kana keessatti garuu rakkoo babal'aa biyya kana keessa ture keessatti filannoon karaa nagaadhaan gaggeeffame bariituu filannoonis nagaa ta'uu danda'eera. Kun akkamiin ta'uu danda'e kan jedhu mariis kan barbaadu yoo ta'e gaheen qooda fudhattootaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Qooda fudhattoonni gahee isaanii akkamitti baatanii kan jedhu kaasuun hin barbaachisa. Kun gara fuulduraattis ciminoota turanis hanqinoota irraas barachuudhaaf gara fuulduraattis akkamitti deemamuu qaba waan jedhuuf gaafa filannoon dhufe qofaaf osoo hin taane filannoodhaan duratti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhuudhaafis karaa namatti agarsiisa waan ta'eef inni guddaan qooda fudhattoonni gahee isaanii akkamiin taphachaa turanii dimokiraasummaan filannoo akka mirkanaa'uuf filannoo adeemsa filannoo keessattis ta'e filannoodhaan booda nageenya akka uumamuuf qooda fudhattoonni gahee isaanii akkamitti baataa turanii qooda fudhattoonni kunneen eenyu fa'aa turanii kan jedhu kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Kana wal qabatee qooda fudhattoota gahee addaa taphatan muraasa qofaan kaasa yeroos qusachuudhaaf jechuudha. Kan jalqaba irratti kan kaasu qooda fudhattoota filannoo darbee keessaa kan filattootati yookiin uummata. Egaa filannoon kun rakkoo keessatti gaggeeffame jedheera. Rakkoo adda addaa keessatti rakkoon nageenyaa dhiibbaan adda addaa haala jiru keessatti kan gaggeeffame. Kana keessatti gaheen uummataa baay'ee guddaadha. Filannoo marsaa jaaffaa kana gaggeessuudhaaf waggaa tokkoon dura gaggeeffamuu ture sababa koovidiin wal qabatee waggaa tokko booda kan gaggeeffame beekama. Kanaan wal qabatee filannoo qaamni filannoon akka hin gaggeeffamne barbaadu hin jira jechuudha. Jaarmayaa siyaasaa ta'u qaamni alaa ta'u iddoo garagaraati filannoon akka hin gaggeeffamne kan barbaadu hin jira. Kanaan wal qabatee galmeedhaan wal qabatee galmee uummataatiin wal qabatee dhiibbaa guddaatu ture. Uummanni akka baheen galmoofne doorsa guddaatu ture. Akka waan filannoon hin jirreettis dhiibbaan adda addaa taasifamaati kan ture. Haa ta'u garuu hirmaannaan uummataa baay'ee olaanaa ture jechuun ni danda'ama. Hirmaannaan uummataa galmaa irraa kaasee jechuudha. Filannoodhaan dura haalli ture haalli uummataa akka biyya keenyatti lakkoofsi nama galmaa'es isa olaanaadha. Naannoo miliyoona 37.4 kan galmaa'e filannoodhaaf. Warra ammoo filannoo hin gaggeessine dabalatee jechuudha. Naannoo Somaalee fi naannoo Hararii dabalatee akka waliigalaatti uummata filattoota miliyoona 37.4 jechuun nama filachuu danda'u yookiin eligible warra ta'an naannoo miliyoona 51tti kan dhiyaatu keessaa miliyoona 37 jechuun baay'ee guddaadha. Uummanni kun sunuu akka hin galmoofne fi filannoon akka hin gaggeeffamne fedhiin fi dhiibbaan adda addaa otoo jiru galmaa'u jechuun filannoo kanaaf xiyyeeffannoo kennuu fi uummanni gara filannoo fi siyaasa karaa nagaa gaggeessutti duufuusaa fedhuusaa waan agarsiisu waan ta'eef inni kun uummanni gahee isaa yookiin filattoonni gahee isaanii karaa ajaa'ibsiisaa ta'een akka baatanidha kan agarsiisu. Paartileen seera eeganii akka deeman dhiibbaa gochaa kan ture yaadni uummataa paartii madaalaa ture jechuudha. Duraan haalli ture filannoowwan darban keessatti haalli ture
paartiin tokko abbaa fedhe yoo haa ta'u mootummaa jiru in morma taanan paartii sana deeggaruu malee maal qabatee dhufe kan jedhu baay'ee madaalutti rakkatu ture uummanni. Akkasumaan miiran kan ture bara kana garuu waan jijjiirame guddaatu jira jechuudha. Paartileen madaalaa paartileenis akkaataa haasaa isaan irratti dubdeebii falmii filannoo irratti gaggeeffamu keessatti uummanni yaadni kennu paartilee mataa isaanii karaa qabsiisuu keessatti gaheen uummataa baay'ee guddaa ture galmaa'uu qofan ture jechuudha. Paartilee madaalaa uummanni paartilee madaalaa deemu yaada isaanii madaalaa deemu haalli itti danda'ee mul'achaa ture jechuudha. Ilaalcha sadarkaa eliitii jiru hin calaqqisiifne uummanni eliitii yookiin warra baratan kan gidduutti wal dhiibdee fi ilaalcha fiixetti babba'e kana uummanni hin calaqqisiifne uummanni ilaalcha gidduu qabateeti kan deemaa ture. Filannoodhaan duras dhiibbaa alaa kanas filannoon bakka jiru keessatti qolachuudhaaf gareedhaan isaa ta'u dhuunfaadhaan dhimma hidhaa baay'ee wal qabatee aantummaan uummanni agarsiisaa ture keessattuu kan hawaasa musliimaa Iid al-Fixir irratti akkaataan isaan hojii mootummaan hojjetaa ture deeggaruudhaaf dhiibbaa alaa sana cabsuudhaaf deeggarsa isaanii agarsiisaa turan uummanni bal'aanis karaa adda addaatiin agarsiisaa kan ture haalli filannoo aanee dhufuuf haala mijeessa nageenya akka uumamuuf dhiibbaan alaa akka yaaddoo keessa akka galuuf kan alaa dhiibullee yaaddoo keessa akka galuuf gahee guddaa taphachuu danda'eera jechuudha. Filannoo hirmaachuuf galmaa'uudhaan alatti nagaa irratti hojjechuu danda'eera jechuudha. Dhiibbaan akka karaa gurmaa'ee fi karaan gurmoofnin haalli uummataa jechuudha. Yookiin haala filattootaa jechuu dandeenya. Guyyaa filannoos haaluma wal fakkaatuun nageenyummaan filannoo akka mirkanaa'u bahee filachuun waan tokko ta'ee sodaa fi doorsa hamaatu ture beekamaadha. Sana keessatti uummanni qorra damdamatee rooba damdamatee guyyaa sa'aatii boordiin filannoo labsee dabalataan keessattuu iddoo tokko tokkotti akka magaalaa Finfinneetti hiriirri dheeraan turuurraan kan ka'e aga sa'aatii 6-7tti ture halkan dhaabachaa bulee filachuunsaa filannoo sanarraa abdii qabaachuu fi filannoon sun filannoo sanatti hirmaachuun tokkoffaa dimokiraasii shaakaluu uummataa dimokiraasii irraa fedhii qabaachuu qabsoo karaa nagaa irraa fedhii qabaachuu sanaaf immoo wareegama fudhatee sa'aatii dheeraa hiriiree filachuu danda'uunsaa bu'aa filannootiifis iddoo guddaa akka kennu nageenyaafis iddoo guddaa kan kennee darbe ta'uusaa irraa hubachuu dandeenya. Hundaa olitti garuu iddoo adda addaatti doorsifni tureera. Miidiyaa garaagaraatiin akkuma dura jedhe qaamni miidiyaa harkaa qabu hedduu nama dhuunfarraa kaasee baataniin filatinaa kan jedhu sana bira darbee dhiibbaan adda addaa gaa lubbuu dabarsuutti gaheera. Akka fakkeenyatti fudhachuudhaaf Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawuu irratti otoo dhukaasni irratti banamuuti didee namni otoo kan filachuudhaaf bahe iddoo garaagaraatti waan kun tureera gaheen uummataa baay'ee guddaadha jechuudha. Agam akka nageenya fi qabsoo karaa nagayaatiif bakka qabu kan agarsiisu jechuudha. Filannoon boodas bu'aan filannoo kabajaan fudhachuun bariituun filannoodha akka biyyoota kaanitti biyya keenya keessattis akka 97 fa'aa fudhachuu dandeenya. Filannoodhaan booda bariituu filannoo rakkoowwan adda addaa rakkoon nageenyaa akka uumamni godheera jechuudha. Bu'aa filannoo boordiin filannoo beeksise karaa kabaja qabuun fudhachuun kabajee fudhachuun gahee filattootaa waan ta'eef inni kunis filannoon kun akka milkaa'u gochuu keessatti qooda guddaa taphateera jechuudha. Kan lammaffaa qooda fudhattoota keessaa kan lammaffaatti kan hin kaasu boordii filannooti. Boordiin filannoo akkuma yaadatamu heera mootummaatiin kan hundeeffamee bara 1992 irraa kaasee akka lakkoofsa faranjiitti kan gaggeeffamaati kan hojii kana gaggeessatti kan ture hojii filannooti. Bara kana waggaa 2 dura bifa haaraadhaan irra deebi'amee kan hundaa'e. Boordiin filannoo akkaataa heerri mootummaa jedhuun kan hundaa'u mana maree bakka bu'ootaatti kan mirkaneessu akkaataadhuma dhiyeessii muummicha ministeeratiin bifa haaraadhaan jechuudha kan qindaa'e. Boordii filannoo tokko boordii filannoo kan jechisiisan waan hedduu kaasuun ni danda'ama. Isaan keessaa tokko walabummaadha. Walabummaa boordii filannooti. Tokko immoo humna raawwachiisummaa boordii filannooti. Boordiin filannoo
namoonni boordicha gaggeessan keessattuu namoonni shanan boordicha gaggeessan namoota baakgiraawundii garaagaraa qabanidha. Inni kun karaa heerri mootummaa jedhamuun dhiyaatee kan mirkanaa'edha filannoon isaa muudamni isaaniiti. Baakgiraawundii namoota kanaa yookiin seendubee namoota kanaas yoo laalle hojii hojjetames yoo laalle milkaa'ina filannoo kanaatiif gahee guddaa akka qabudha kan agarsiisu. Namoonni achi keessa jiran kan akka gaggeessaa boordidha addee Birtukaan yoo fudhanne nama paartii mormituu keessatti qooda fudhachaa turanii booda keessa paartii keessaa ba'anii turanidha. Nama abbaa seeraa nama turanidha. Akkasumas namoonni dhuunfanis maqaadhaan kaasuu kan dandeenyu hin jiru. Yeroo garaagaraatti namoota akka Piroofeesar Abarraa Daggafaafaa fudhachuu ni dandeenya. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti namoota barsiisaa turanii fi yeroo adda addaatti paartii mormituu deeggarta jedhamanii namoota maqaan dhaamaa ture booda as keessatti hirmaatan turanii akka waliigalaatti seendubee namoota kanaa yoo fudhannee ilaalle boordii walabaa ta'uusaa waan namatti agarsiisu hin qaba. Muuxannoo qabaniinis kompitansiidha tokko kan laalamu waan ta'eef muuxannoo qabaniinis filannoo kana gaggeessuudhaaf namoota hin ga'u jedhamanii yaadaman akkaataadhuma kanaan filannoo bara kanaas gaggeessuudhaaf edda hundeeffamanii eegalee yeroo gabaabaa keessatti leenjii qaama raawwachiiftu qaama filannoo kana raawwachiiftu caasaa isaaniitiifis ta'ee qaamota isaan deeggaruuf leenjii kennuudhaan waajjira iddoo hundatti biraanchii damee iddoo hundatti banachuu danda'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti of ijaaruun isaanii filannoon sun karaa milkaa'aadhaan akka gaggeeffamu taasisuu danda'eera waan nama jechisiisu jechuudha. Raawwachiiftoonni filannoo isaan leenjisanii bobbaasan gara 23ti. Kana keessatti qaamonni adda addaa deeggarsa godhanii otoo hin dabalamin gara 23 bobbaasuu danda'aniiru leenjii kennaniif jechuudha filannoo irratti. Walabummaa isaanii irratti kompitansiin isaanii yookiin ga'umsi qaama filannoo raawwachiisu murteessaa waan ta'eef jechuudha. Dhimmoota falmisiisoo ta'an irrattis akkaataan itti murtee kennaa turan fi paartilee gidduu irratti komii ka'aa ture akkaataan itti furaa turan walabummaa boordii kana karaa mirkaneessuun inni kun amantaa haga ta'e uumaa dhufeera jechuudha. Kana dura baay'ee kan yaaddoo fi sodaa paartilee mormitootaa kan turan boordiin filannoo bakka bu'aa paartii biyya bulchuuti kan jedhu sana ture. Filannoo bara kana gaggeeffame keessatti garuu dhimmoota wal falmisiisoo ka'aa turan irratti karaa haga danda'ametti karaa qaqqabeessan keessummeessuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa kan ture. Paartilee wal dhabdee paartiilee gidduutti ka'aa ture keessawuu abaa'oo shanee gumii sabaa keessatti wal dhabdee ture hiikuudhaaf yaaliin adda addaa tureera. Abinii fi paartii biyya bulchuu paartii badhaadhinaa gidduutti wal falmee fi dubbii walitti deddeebisuu ture. Karaa walaba ta'een hiikuudhaaf akkaataan itti deemamaa ture ibsi kennamaa ture. Amantaan akka irratti horatamaa dhufu gochaa deemera jechuudha. Boordiin filannoo ofii isaa ijaaruu bira darbee wantoota kana karaa walaba ta'een hiikuudhaaf yaaluun paartii garee hundayyuu gammachiisuu dhiisuu danda'a garuu amma danda'ametti baalaansii godhanii deemuu irratti wal madaalchisanii deemuu irratti yaaliin adda addaa tureera jechuudha. Inni kun filannoon kun haga qabeessa filannoo nagaa akka ta'uuf amantaa akka argatu gochuu keessatti qooda qaba kan jedhu kaasu. Sadaffaa irratti gahee paartilee dorgomtootaa yookiin morkattootaa yookiin mormitootaati. Paartileen egaa akka biyya keenyatti waggaa 3 dura paartii gara 100 oliitu ture kan boordii filannootti galmaa'ee ture. Haa ta'u ulaagaa paartilee irra deebi'amee ba'ame keessatti irra deebi'anii akka galmaa'aniif ba'ame keessatti paartileen kaan walitti dabalamanii kaan immoo ulaagaa guutuu haala hin dandeenye waan uumameef paartilee gara 51ti. Paartileen ulaagaa guutanii galmaa'anii jiranii kana keessaa paartilee gara 47ti kan filannootti hirmaate. Gaheen paartileen taphatan guddaadha filannoo kana keessatti. Paartileen siyaasaa yookiin morkattoonni filannoo marsaa 6ffaa kana keessatti gahee guddaadha kan taphatanii. Akkaataa lamaan laaluun waan danda'amu natti fakkaata. Paartileen
filannoo marsaa ja'affaa kan akka carraatti ilaalan yookiin dirree dimokiraasiidhaa bal'ate kan akka carraatti ilaalanii filannoo kana keessatti onnee guutuudhaan itti hirmaachuudhaaf qophaa'anis itti hirmaatanis hin jiru. Paartileen siyaasaa immoo jeequmsa biyya keessa ture, wal dhabdee ture, rakkoowwan dhiibbaa biyya alaa fi biyya keessaa ture kan akka carraatti fayyadamanii gara siyaasatti gara aangootti dhufuudhaaf yookiin mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf qophaa'anis turaniiru. Paartileen bifa lamaan qophaa'an jechuun hin danda'amu. Tokko carraa uumame dirree dimokiraasii bal'ateetti fayyadamanii filannoo keessatti hirmaatanii yoo filataman aangoo qabachuudhaaf, lama immoo carraa yookiin immoo balaawwan garaagaraa jiranii fi dhiibbaa biyya keessaa fi biyya alaa uumamaa ture akka carraatti fayyadamuudhaan mootummaa ce'umsatiif warra leellisaa turantu ture. Kanas ta'e sanas garuu qaamni filannoo akka carraa dirree dimokiraasii uumame akka carraatti ilaalee filannootti hirmaate paartileen 47 hirmaataniiru jechuudha. Dorgomtoonni dhuunfaan 125 keessatti hirmaatanii jiranii. Paartileen gahee guddaa taphataniiru jechuun hin danda'amu. Paartileen karaa adda addaatiin gaheen paartiin qabu filannoo tokko keessatti tokko uummata dammaqsuudha. Filannootti imaammata adda addaa dhiyeessee filannoo ta'ee filannootti dhiyaachuudha. Isa kana gochuudhaan alattis filannoon nagaa akka ta'u karaa nagaan akka gaggeeffamu kan duratti caala karaa fooyyee qabuun jechuun karaa danda'amuun filannoo kana keessatti qooda fudhataniiru. Wal hubannoon adda addaa akka uumamu gochuu danda'aniiru. Yaada qaban uummataaf dhiyeessuun filmaata ta'anii dhiyaachuu waan tokko ta'ee garuu filannichi karaa nagayaatiin akka ta'u waliin dubbiin adda addaa waltajjiin marii adda addaa uumameera. Akka biyyaatti manni maree paartilee mormitootaa uumamee ture. Achirratti dhimmoota walloo irratti mari'achaa kan turani. Akka naannoottis akka naannoo Oromiyaattis waltajjii marii uumuudhaan aga godinaatti gaggeessitoonni paartilee mormitootaa fi qaamni biyya bulchu yookiin paartii biyya bulchu keessaa gaggeessitoonni itti gaafatamtoonni mootummaadha. Guyyaa 5 wal arganii waliin mari'achaa dhimma walloo irratti waliin mari'achaa turan jechuudha. Dhimmoota garaagaraa rakkoo adda addaa yeroo yerootti uumamaa tures furuudhaaf yaalii guddaadha kan taasifamaa ture. Iddoo adda addaatti akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya baanariin paartii mormituu iddoo tokko yoo ka'e akka deebi'ee fannifamuuf paartiin biyya gaggeessaa ture akkasumas immoo paartilee mormitootas akka fakkeenya tokkotti kaasuudhaaf sabbatatti paartiin baanariin paartii badhaadhinaa gaafa citu warra mormitootaatti kan warra kaawwamee akka deebi'u godhe. Wantoonni akkasii walitti bu'iinsaaf karaa banuu karaa jedhuunna fakkeenya baay'eedha kaasuu dandeenya jechuudha. Waliin mari'achuun walitti dhiyaachuun walitti dhiyaatanii dhimmoota waloo irratti waa'ee nageenya irratti waadaa walii mallatteessuudhaan waliin deemuun gahee guddaa filannoon kun akka milkaa'uuf gahee guddaa taphateera jechuudha. Inni biraa jaarmayaalee siivikiiti kan kaafnu qooda fudhattoonni birooti. Qooda yookiin warri civil societies organizations jedhaman kun filannoowwan darban keessatti warra baay'een isaanii kan hirmaachaa turan civil society ta'anii kan hirmaachaa turan yookiin dhaabbilee siivikii ta'anii kan hirmaachaa turan warruma baay'een isaanii warruma mootummaan hundeessedha. Paartileen akkasiis dhaabbilee jaarmayaaleen labsii 2009 baay'een dadhabaniis xiqqaachas turan lakkoofsanis xiqqaachaa turanii dinagdeedhanis dadhabanii waan turaniif baay'ees hin turre ammumti turanis warruma mootummaadha warra goongoo jedhaman government organized non-governmental organizations warra jedhaman kanatu dhuunfatee ture jechuudha taajjabuudhaaf waan adda addaatiif. Bara kana garuu labsiinsi waan fooyya'eef warri civil societies organizations jedhan kun baay'eetu jiru isaan bal'inaan itti hirmaataniiru jechuudha. Isaan kun bifa lamaan kan itti hirmaatan. Lakkoofsaan gara dhaabbilee jaarmayaalee 36 ta'antu itti hirmaatee gara nama 5,500 olii bobbaasaniiru. Jaarmayaaleen kunniin uummata dammaqsuu irratti barsiisuu irratti akkasumas filannoo taajjabuu irratti gahee guddaadha kan isaan taphatanii. Gaheen kun filannoon kun akka milkaa'uu fi amanamummaas akka qabaatuuf gahee guddaadha kan taphatan jechuudha. Kan biraa gaggabaabsuudhaaf kan qooda fudhattoota keessaa kan asitti kaasu miidiyaadha.
miidiyaan kallattii garaagaraatiin gahee isaa kan taphachaa ture. Miidiyaan akkuma jechaa ture dhiibbaawwanii fi haala rakkisaa siyaasnii fi biyyaa keessa jiru wal qabatee miidiyaan bifa lamaan kan filannoo kana keessatti mul'achaa ture. Miidiyaan biyya keessas biyya alaas jechuu dandeenya. Gama tokkoon bilisa ta'anii walaba ta'anii waan jiru haqa jiru uummata bira gahuudhaaf kan yaalan hin jiru. Gama biraatiin immoo paartii tokkotti yookiin murna tokkotti yookiin garee wayiitti dhiyaachuudhaan garee tokko leellisuun ni mul'ata. Akka waliigalaatti garuu miidiyaan keessattuu miidiyaan idileedha. Televezyiinii, reediyoo dabalatee karaa madaalawaa ta'een yaada paartii biyya gaggeessuus yaada paartii morkattootas dhiyeessuudhaaf yaalii guddaa godhaniiru. Kunis jijjiirama guddaatti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Duraan paartiin miidiyaa mootummaa yoo ta'e kan mootummaa qofa dhiyeessu, kan mootummaa caalatti kan mootummaa leellisu ture. Amma miidiyaanis wal madaalaa deemira waan ta'eef kan mootummaa qofa miti kan jiru, miidiyaan dhuunfas jira waan ta'eef waan sobaallee ololli sobaallee yoo ka'e cross check wal gochuu danda'udha yookiin wal madaaluudhaaf yaalii guddaadha kan ta'aa ture jechuudha. Miidiyaan tokko qofaatti ba'ee hin jiru waan ta'eef miidiyaa baay'ee jira waan ta'eef isa kana miidiyaan tokko waan ni baasu miidiyaa biraatiif akka of eeggatullee ta'a waan ta'eef karaa madaalawaa ta'een dhiyaachuudhaaf yaalaniiru jechuudha. Sagalee mormitootas sagalee paartii biyya bulchuutiifis walqixa tajaajiluudhaaf yaaliin ta'e kan baramirraa adda jechuun hin danda'ama. Miidiyaan naa jennu egaa sooshaal miidiyaan hawaasummaa sasuma keessa jira. Olola adda addaati kan ka'aa ture filannootti akka hin hirmaatamne kan immoo karaa adda addaatiin hundiyyuu karaatti fakkaateen fayyadamaa ture. Haa ta'u garuu kunis amma ta'e wal madaaluudhaaf miidiyaan baay'achuun madaalin akka uumamu gahee guddaa taphateera. Miidiyaan baay'achuun yaaddos yoo ta'e iyyuu miidiyaan yoo to'atamuu baate yaaddoodha badii geessisuu danda'a waan ta'eef. Sanayyuu yoo ta'e ofumaa wal madaalaa deemu mul'ateera jechuudha filannoo bara kanaa keessatti. Guyyaa filannootiinis wal qabatee miidiyaaleen yama fudhatanii gabaasaa turan bal'aadha. Biyya keessaas biyya alaarraas bal'inaan gabaasaa turaniiru. Garuu amalli addaa waan addaa bara kana uumame tokko keessattuu miidiyaaleen idil addunyaa alarraa miidiyaan alaa guyyaa keessumattuu guyyaa filannoo bifa addaatiin kan gabaasaa ture. Filannoo irratti hin xiyyeeffanne harka caalu. Akkaataan itti gabaasamaa tures filannoon kun filannoo rakkoo keessatti gaggeeffame ta'uunsaan beekama. Hirmaannaan uummataa olaanaa akka ta'e beekama. Bifa sanaan miti kan gabaasamaa ture. Harka caalu sana dura wantoota turan rakkoowwan amma deemaa jiran irratti headlaayiniin isaanii yookiin mataan dubbii miidiyaalee addunyaa gurguddoo maqaadhaan fudhachuu hin dandeenya. Akkaataa Aljeeziraan itti gabaasaa ture, akkaataa CNN itti gabaasaa turan karaa adda ta'een jechuudha. Fakkeenyaaf kan Aljeeziraa akka wanni tokkotti yoo fudhanne mata dureen domineet kan godhe kan dhuunfate jechuudha gabaasa isaanii walitti bu'iinsa waa'ee filannoon karaa nagaa hirmaannaa uummataa qooda uummataa karaa agarsiisuun osoo hin taane walitti bu'iinsa naannoo Tigraay ture, walitti bu'iinsa Afaarii fi Sumaalee jiru, Sumaalee gidduutti ture, naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa Amaaraa fi Oromoo gidduutti bal'inaan ture kan jedhu kanaan sa'aatii dheeraa kan fudhatanii gabaasaa turan. Warreen kaanis akkasumatti gabaasan waan ta'eef amala addaa fidaniiru jechuudha. Inni kun dhiibbaa ala ture, dhiibbaa keessumattuu biyyoota lixaarraa gaggeeffamaa tureen isa sana waan deeggaruudhaaf waan ta'e fakkaata. Akkaataan miidiyaan alaatti gabaasaa ture hirmaannaa fi dimookiraasummaa filannoo irratti baay'ee mul'achaa hin turre, xiqqoo madaalli isaa kan hin eegne fi kan haala baratame keessaa kan bahe fakkaata. Akka waliigalaatti garuu miidiyaaleen gahee guddaa taphataniiru. Nageenya buusuu keessattis gahee guddaadha kan taphachaa turani. Dhuma irratti kan hin kaasu qaamolee haqaati. Qaamoleen haqaa filannoo keessatti keessattuu wal dhibdeen gaafa uumame dafanii furuu keessatti iddoo guddaadha qabu. Filannoodhaan duras filannoon boodas bu'aa filannoo irratti wal dhabdee yoo jiraate dhuma irratti boordii filannoo irra kan darbe mana murtiiti kan araarsu. Isa kana irratti qaamoleen haqaa keessattuu manni murtii gahee guddaa taphataniiru. Qaamoleen nageenya eegsisanis poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa dabalatee uummanni nagaan filatee akka galuuf hojii guddaadha kan hojjetame. Manneen murtiis dhaddacha filannoo addatti gubbaadha amma godaatti banataniiru jechuudha. Federaalarraa amma aanatti gadi bu'anii dhaddacha filannoodhaaf dhaddacha addaa hundeessuu danda'uun
akka cimina tokkotti ilaaluun hin danda'ama. Dhaddachi filannoo kun dhimmoota ka'aa turan adda addaa yeroo gabaabaa keessatti hatattamaan murtee kennuudhaaf kan hundaa'e qaamonni kanarratti ramadaman ogeessonni kanarratti ramadaman kana qofaa deeskii filannoo qofaa qabatanii guyyaa filannoos dabalatee guyyaa filannoo manneen hojii cufaadha turanii manneen murtii keessa'uu dhaddachi filannoo garuu banaadha ture dhimmoota adda addaas akka naannoo keenyatti ragaan argadheen keeziiwwan yookiin dhimmoota 56 dhiyaatan paartilee dorgomtoota fi mootummaarraa dhiyaateef murtee hatattamaa kennuu danda'aniiru. Inni kun akka cimina guddaa fi milkaa'ina filannoo kanaa keessatti amanamummaan filannoo bu'aa filannoos akka uumamu gochuu keessatti gahee guddaa taphataniiru jechuun hin danda'ama. Kanaan wal qabsiifnee akka qooda fudhattootaa biraatti kaasuu kan dandeenyu warra taajabdootati. Taajabdoonni kan biyya keessaa warra civic organizationii yookiin immoo dhaabbilee ciivicii kaasitan jira. Dhaabbileen biyyoota alaas akkasuma hirmaataniiru. Afrikaan Komishinii Afrikaan Yuuniyen irraa gareen hirmaatee jira. Humna standby force kan gaanfa Afrikaa jedhamu hirmaatee jira akka tiimitti. Namoonni muraasni Awurooppaa Yuuniyen irraa lakkoofsan akka tiimitti ta'uu yoo baate hirmaatanii jiranii. Isaan kun hundiyyuu gahee hin qabu keessattuu dimokiraasummaa fi amanamummaa filannoo sanaa mirkaneessuu keessatti. Haa ta'uuti kana keessatti hanqinoonni jiranii rakkoon hin jiru paartileen hundiyyuu gammadoodha jechuun hin danda'amu. Isa kanaaf ani kana caalatti deemuu koorra hanqinoota maaltu ture ciminoota maaltu ture gara fuulduraatti immoo maaltu ta'uu qaba akkamitti jaarmeeffamaa deemuu qaba kan jedhu isiniif yoon mariidhaaf fi yaadaaf yoon dhiisee gaadha. Ani asuma irratti hin dhaabaa guddaa galatooma. Filannoo kana keessatti humna paartii 47tu hirmaate garuu paartiin 47 kun hundinuu wal qixaan turre. Paartiin badhaadhinaa overwhelming dominance qabaachaa akka ture shakkiin hin jiru. Ammoo paartiin badhaadhinaa of keessatti waggoota 3 darban jijjiirraa hedduu godheera. Haa ta'u immoo amaloota ammayyuu paartii darbeerraa dhaalee tokko inuma qabaa jechuudha. Lafarrattis waan argineerraa. Lammaffaa paartii biyya bulchu ta'uun mataan isaa keessattuu ilaalcha uummata qooda fudhattoota keessattuu uummanni yeroo laalu paartiif mootummaa adda baasee hin laalu jechuun lafarratti keessattuu lafarratti yeroo gadi buunee ilaalu. Sun waan of danda'e tokko ta'e gara kaaniin paartiileen biraa rakkoo lama qabaachaa turani. Tokko dadhaboo biyya guutuu keessatti caasaa qabaatanii koof diriirsan hin jiranii. Kanaaf uummataaf filmaata ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu immoo mootummaa ta'uu akka isaanii hin dandeenye dirreetti beekamaa jechuudha. Namni ka filatu inni filmaatatti yeroo seenu uummanni humni kun bor mootummaa ta'ee akkamitti biyya geggeessa akkamitti biyya bulchaadha. So paartii isa biyya bulchaa jiru turerraa ka hafe paartiin tokkoyyuu mootummaa ta'uudhaaf ka qophii ta'e hin turre jechuudha. Mootummaa biyya guutuutu hin ta'in ka naannoos aanaa warri bulchuu danda'an murtaa'oodha tarii. Kanaaf hir'ina gurguddaa qabaachaa turan paartiileen. So sirna dimokiraasii fuula duratti biyya keenya keessatti ijaaramu keessattis hir'inni guddaan tokko kana ta'uu danda'a jechuudha. Waan filannoo ammaarraa wanni barannu tokko dadhabina paartiilee dorgomanii keessattuu humna paartii isaan gorra jiru wajji ka dorgoman hagam ga'oodha.
hagam bor yoo filaman aangoo fudhatanii biyya geggeessuu danda'u. Haga akkasitti of qopheessaniiru sun gaaffiidha jechuun laafina sana jira. Kanarraa kan ka'e uummanni ilaaleetuma filate jechuudha. Eenyu kan mootummaa ta'uu danda'u, gaafatama biyya kanaa akka ta'u fudhachuu danda'u. Keessattuu immoo haala jeequmsi garaagaraa biyya keessa jiru keessatti yeroo baay'ee biyyoota biraattis ka argine humnuma gahaa ta'e kan aangoo irra jiru fila yeroo baay'ee uummanni. Maaliif alternatiiviin jiru itti mul'atu, itti rahamaa ta'uu danda'a. Kan takkaan tested hin ta'in, kan hin ilaalamin, humna hin ilaalamin, jeequmsa keessatti lola keessatti humna kanaan dura takkaa hin ilaalamin aangootti hin baasu uummanni. Kun beekamaadha. Kana keessattuu filannoo kana keessatti akka gaariitti kan akka miirariitti ilaaluu dandeenyu filannoo magaalaa Finfinnee keessatti ta'edha. Magaalaa Finfinnee keessatti paartii hundumatu hirmaate. Paartiileen mormitoonni irra guddaan hirmaataniiru jechuudha. Warri magaalaa Finfinnee keessatti filtan gaazexaa fakkaata ture miti eenyuun liistiin namoota sana keessaa filuunuu laafaa miti uummata keessattuu uummata barmoota hin qabnee fi kanaaf garuu akkasuma ta'eewu ka barbaadu fileeraa jechuudha. Paartii walumaa galatti eenyuyyuu paartiin badhaadhinaayyuu sagalee ammasiin keessattuu Finfinnee keessatti nammoo jedhee waan eegalatti fakkaatu. Kanaaf kana injifachuun isaa kan inni mirkaneessu uummanni waan filatu beekaa. Stabilitii barbaada, tasgabbii barbaada. Ilaalee filateeraa jechuudha uummanni kun. Kanaaf garuu immoo deeggarsi uummataa dhaabbataa miti. Jijjiiramuu danda'a. Kan ofirratti beekuun barbaachisaadha jechuudha. So akka mariidhaaf nu gargaaruuf. Gara biraani keessattuu naannoolee gara kutaa baadiyyoota adda addaa keessatti waan inni mul'atu tokko maalinni akkuma jedhe tokko garagarummaa paartii fi mootummaa amma tokko daangaa isaa wallaaluun akka jirutti ta'ee barmoonni akka filannoo laalchisee barmoonni gahaan uummataaf kennamuu qaba fuula duratti. Kun hin taane ka jedhutu natti mul'ata. Bakkan ofii kiyyaa argeerraa hin jedha. Kanaaf keessattuu dhaabbileen civic ta'an dhaabbataatti akka filannoo laalchisee uummata barsiisuun barbaachisaadha. Kun hir'ina jiru keessaa tokko fuula duratti wanni ta'uu qabu kanneenii jechuudha. Paartiileenis silaa hojiin isaanii kana barsiisuun hojii isaaniiti. Garuu paartiin biyya guutuu keessatti caasaa diriirfatee jiru akkuma duraan jedhee xinnoodha. Kanarraa kan ka'e bakka gariitti uummanni quubsaatti hin beekuu jechuudha. Yeroo baay'ee itti bahee filmaataa baha filmaataa kan murteessu immoo liistii paartii sanarra eenyutu jalqabarra jiraa ka jedhudha. Amma fakkeenya tokko du'aan siin tima nama tokko magaalaa kana keessa beekaa eenyuun filtee jedhee gaafannaan Abiyyinoo naan jedhani. እሱ እኮ እዚህ አልተወዳደረም ጀናን የለም የሱ ሰዎች አሉ አይደል ሶ ኢሰላለኒቱ ፓርቲ ሳ ወራኙ ታይፊሉ እቹዳ ና ኤኙ በከ ቡአን በከ ትፊልቴት ኤኙ ቱሬ
mana mareef bakka bu'aan jennaan maqaa isaa hin beekan. So paartichoo malee. Na yeroo baay'ee murteessaadha jechuudha namichi jalqabarra jiru. Namichi eenyu sana liid godhu. Kanaaf yeroo baay'ee hoogganaan paartii sanas biraandii isaa ka beeksisu isa waan ta'eef qooda guddaa qaba jechuudha. Na akkuma kan naannoo Finfinnee kaafne filmaata biyya addunyaa hundaa'u keessatti naannoon beelweezar jedhamu jira. Itti baha filmaata tokko naannolee murteessantu jiru. Naannoon Finfinnee yaada garagaraa uummanni biyya kanaa hundi as jira. Yaadi garagaraa as jira. Paartiin hundi asuma jiru. Kanaaf filmaanni uummanni magaalaa kanaa godhe isa ka biyyaa'u itti baha isa ka biyyaa'u murteessu irratti ilaalchisaa qooda guddaa qaba jechuudha. Tokko sana. Maayii irratti waan hin jechuu barbaadu amma moo'eera paartiin kun mootummaa ijaaruuf deema. Maali dirqamni isarra jiru? Dirqamni uummatni itti kenne kun imaanaan uummanni itti kenne kana akkamitti bahaadha? Dhuguma waggaa 3 darban keessa waan baay'eetu jijjiirame biyya keenya keessatti. Mariidhuma akkasii gochuun salphaan turre waggaa 3 dura kana fakkaatutti. Jijjiiramni kun itti fufuu qaba jechuudha. Keessattuu hariiroon uummataaf mootummaa gidduu jiru itti fufee jijjiiramuu qaba. Qooda murteessaa qaba kun. Egeree biyya kanaatiifis sirna dimokiraasii bu'uuressuufis. Amantaan uummataaf mootummaa gidduu jiraachuu qaba, bal'achuu qaba. Mootummaan uummataaf dhaabbataatti marii waliin geggeessuu sadarkaa garagaraatti informationii odeeffannoo barbaachisu kennuu fi isarraayis dhaga'uu asii achitti himuu qofa utuu hin ta'in uummataa wajjin asiif achi walii kennaa deemuun hariiroon uummataa fi mootummaa gidduu qooda murteessaa qaba. Akkasumas jechuu barbaada amma manni mariif banaadha. Gaaffiilee yoo qabaattan dandeessu.